Har'a nyaataa fi dhugaatii yeroo namni dhibee garaa kaasaa qabu nyaachuuf dhuguu hin qabnee fi namni dhibee garaa kaasaa qabu yoo nyaate yookaan dhuge immoo kan gaarii ta'u kan jedhuun ilaalla. Keessumaa kun daa'imman biratti hedduu fayyada. Yeroo garaa kaasaa qaban maal nyaachuu qabu, maal nyaachuu hin qabanii, maaltu garaa kaasaatti cimsaa, maaltu itti fooyyessa kan jedhu ilaalla jechuudha. Mee jalqaba kan nyaatamuu fi dhuguun gaarii hin taane kan garaa kaasaa namatti cimsan kan ta'an ilaalla. Kan jalqabaa dhugaatii lallaafaa warshaatti qophaa'anii gurguramanidha. Daa'imman fakkeenyaaf yeroo garaa kaasaa qaban yeroo hedduu maatiin miriindaa, jiiwusii adda addaa kana bitatanii daa'immanitti kennu. Kun garaa kaasaatti cimsa malee hin fooyyessu. Akkasumas cuunfaawwan jiiwusii garaa garaa kan manattis ta'e bakkeetti qophaa'an jiiwusii addaa cuunfaawwan adda addaan cimsu malee hin fooyyessan. Shayiin, bunni kanneen kun amala dhangala'aa qaama keessaa baasuu waan qabaniif akka dhangala'aa immoo qaama keessaa dhumu akka namni diihayidireet ta'u taasisa waan ta'eef hin ta'u. Nyaata cooma hedduu baay'atan, nyaata cooma baay'atu, nyaata garaacha keessatti qilleensi baay'isan kanneen akka raafuu, birookoolii fi baaqelaa kanneen kana nyaachuun gaarii miti jechuudha. Yeroo dhibeen garaa kaasaa jiru. Kanneen immoo gaarii ta'an yookaan akka namni sun dafee dhibee garaa kaasaa irraa bilisa ta'u yookaan akka garaa kaasaan isa dhiisu akka dhibee komplikeeshinii hin finne kanneen gargaaran tokkoffaan bishaan ruuziidha. Bishaan ruuziin itti danfee daa'immanis ta'e namni kamuu yoo yeroo garaa kaasaa qabu dhuge akka ORS itti fayyada jechuudha. Dhangala'aa fi mineraalota adda addaa akkasumas kaaloorii sababa kana qaama keessaa ba'e bakka buusa. Akkasumas shoorbaadha. Shoorbaa, ruuzii fi paastaa, itittuu aannanii, muuzii kan kana fakkaatan kun hedduu fayyadu. Keessumaa daa'immaniif ORS fi ziinkiin yeroo hundaa gorfama. Garaa kaasaan kan nama miidhu yoo dhangala'aan qaama keessaa dhume yeroo hedduu. Kanaaf kana bakka buusuuf immoo ORS dhugsiisuudha. Akkasumas ziinkii daa'immaniif kennuun baay'ee fayyada jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa, turtii gaarii.